Muhammadin alayhi salatu wassalam rabbi da yokan in kadanna yokan mal gona wana kasida muslimin tintal. Nabi Muhammad wa rabbi miti nama rabbi ta'anu limit ta'ana rabbi tilimit rabbi ta'ana linkab. Hiriya rabbi tilimit umama rabbi ti gabricha rabbi tinama akuma kenya rabbi akka kristanu taatimi kristanonni Yesus marratti gad dhaaban wanna macaafa quban qaban macaafa irraa hajallin qaban macaafni waan barbaade haa ta'u abbaan barbaade haayiku nuti kan barbaannu Yesuusidha jedhan Yesuus karaadha jedhan nuti ammoo akkasitti hin xiinxallinu akkasidha miti akkaataan keenya nuti barsiisa nabiyyoota irratti dhaabbanna malee mataa nabiyyoota irratti hin dhaabbannu mataan nabiyyiidha mataan nabi Muhammad tuyyuu karaadha mataan nabi Muhammad tuyyuu jireenya hin jennu foon isaanii lafee isaaniitu jireenya hin jennu nuti ka jennu barsiisa isaaniiti barsiifni isaaniidha dhugaadha karaadha karaa jannatatti nama geessu jennaan waan isaan jedhantu fudhatamuu qaba waan isaan jedhan dhugoomfamuu qaba karaa kanaan jannata geenyaa jenneetiin amannaa jechuudha siigaltee akkas gara biraatiin ammoo amantii jechuun maal jechuudha kan jedhu amantii jechuun akkuma dura siin jedhe isaa waan tokko dhugoomsuudha al-iimaan huwa at-tasdiiq ma'a al-i'tiqaad waan tokko yaaduu wajjin dhugoomsuudha dhugaadha jettee fudhachuudha malee amantii jechuun gabbaruu jechuudha miti. Seer luga afaan kamii keessa yuun jiru inni kun pheenxema biratti arge malee. Ani amantii jechuun Yesuusitti amanaa hogguu jedha waaqa godhadhaa jechuu kan jedhan kana an pheenxema biratti arge malee seer luga kam keessattuu agarre. Ingiliffaa haa ta'u Arabiffaa haa ta'u Arabiffaa keessatti tasuma taatee hin jiru inni kun. Siigaltee Arabiffaa keessatti iimaana jedhama. Al-iimaan huwa tasdiiq jedhama. Dhugoomsu waan tokko dhugaadha jettee fudhachuudha malee waaqeffatu ka jedhu kana yookaan waaqa godhachuu ka jedhu kana takka argeen beekan. Siigaltee fakkeenyaaf ammaati afaan Oromoo keessattuu ni fayyadamna amma nuti bara. Na'amanii ani waan akkanaa ni godha na'amanii wagguun jedhe na'amanii jechuun ana waaqa godhadhu jechuudha miti. Na'amanii jechuun siigaltee na'amanii jechuun dhugaadha jedhiiti waan an jedhu kana fudhadhu jechuudha. Afaan Oromoo ta'e akkasimi. Natti amani na dhiisi natti dhiisi jedhan. Anatti amani itti dhiisi jedhani. Namni akkas waliin jedhame anatti amani dhiisi jedhan. Anatti amani dhiisi jechuun maal jechuun? Anatti amani dhiisi jechuun bakka namtichi kun waan kana inuma raawwata jedhi dhugoomsiti anatti dhiisi anumatu raawwata jechuudha. Waan fuuldura dhufu jechuudha. Siigaltee afaan Oromoo keessatti haa ta'u afaan Ingiliffaa keessatti haa ta'u Ingiliffaa keessatti illee belief jedhama yookaan faad jedhama. Belief jechuun illee waan tokko dhugaadha jettee fudhachuudha malee waan tokko dhugaadha jettee fudhachuudha malee akka amma kiristaanonni hiikan kanatti worshiippiitti ni kamu jechuun worshiippingiitti ni kamu worshiippingii jechuun waan tokko waaqa godhattee yookaan ammoo gabbaruu jechuudha akkasitti ni kamu waan tokko waaqessuutti ni kamu akkasitti amantii jechuun waan tokko dhugaa jettee fudhachuudha. Siigaltee akkasiidha jechuudha bakka tana bakki dogongorri kan kee guddaan bakka kanaadha. Nabi Muhammad itti ni amanna jechuun ni gabbarra jechuudha miti waaqa godhanna jechuudha miti siigaltee waaqa godhannu jechuudha miti ni gabbarra jechuudha miti Nabi Muhammad ni amanna jechuun waan isaan jedhan dhugaadha Nabi Muhammad nabiyyi ta'uun dhugaadha jechuudha aganuma siigaltee akkas Oromiyaa amma siigaleedheeti yaada. Ustaaz akkas taanani Nabi Muhammad maal fayyada? Muslimni gaaffii gaafannaan deebisuu jiranii obsime. Ustaazi amma isaan amma namni waliin hammormine suni nama muslimaati. Yaani obboleetti miti yaayyuu nama biraachi fagollee miti. Dhagahamaa jira isinitti? Ni dhagahama. Amantaa guutuu miti jechuun akkamiree? Amantaan guutuu miti. Amantiin kee guutuu miti naan jechuun akkamiree? Ani jechuun waan goonuu kana waan silaa hojjennu waan gaaris ta'e haalee ta'e kabore. Isin kiristaana moo muslima isin? Laa muslimuma obboleeyyanuma bira. Akkanumatti haasofneetiin waa'ee magaafiif deebii miidiyaa irratti namni waraabee gadhiisu kanarraa kan isin haasofne ani akkanaa jedheen itti mee jennaaniin amantiin guutuu miti ka akkasitti ani yoo Nabii Muhammaditti amanne naan jette garuu ni amanaan akkaataan itti amanu wanti inni fide sun dhugaadha jedhee itti amanaa. Isin waaqa godhanna jetti isaa? Waaqa godhannaa osoo hin taane isatti yoon amanne amantiin keen tahuu naan jette guutuu miti
inta hunaan jennaan nan mootu Silachiyyuu waan balleessine bakka itti wal dhabdani bakka jecha fayyadamuuti. Jecha kiristaanonni fayyadaman tokko dhufeeti isin seene malee silachoo waan balleessine. Amantii jechuun atilleen itti namanu jechuudha miti. Amantii jechuun waaqa godhachuu jechuudha miti. Waaqeffachuu yookaan gabbaruu jechuudha miti. Amanuu jechuun dhugoomsuu jechuudha. Fakkeenya Nabi Muhammad itti amanna wagguu jedhamu Nabi Muhammad ergama Rabbi akka ta'an fudhachuu mokan. Agaruma. Sigaltee baradhaa isin lamaan iyyuu homaa waan balleessitan hin qabdan isin lamaan iyyuu wal mormuun keessanillee gaariidha. Wal hubachiisuun keessanillee gaariidha. Gaafachuun kan keellee bareedaadha. Baradhaa sirriitti baradhaa. ayya rakkoon qabachumaan baqa ustaata gaafadhaa warrootuma garee shaadaa kana gaafadhaa jennaan hin gaafadhu yenaan jette ammamoo inshaallah ayya rakkoon qabu galatooma addaan nu baastanii jirtanii. Isiin illee dhuftee haa gaafattu suuta hidhaati baradhaa amma garee seenaati baradhaa sirriitti. Imaanni maal akka ta'e imaana jechuun dhugoomsuu jechuudha malee waan qalbiiti malee gochaatii miti. Qalbiidhaan ati wanni kun dhugaadha wanni kun soba fakkeenya Ibraahimitti nabi ergamu qulu amannaa billaahi jedha rabbiin amanni jedhaa jedha billaahi Allah itti amanni jedha Allah itti amanni jechuun rabbiin godhanne jechuudha. Amannaa billaahi qulu amannaa billaahi wamaa unzila ilayna waan nuti buufametti illee amanne Qur'aanatti amanne jedhaa jedha Qur'aana amanne jechuun waaqa godhanne jechuudha miti. Qur'aani jecha rabbiiti malee rabbiidhaa miti mataa isaatii. وما أنزل من قبل وما أنزل أيوة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم إلى إبراهيم وأنا إبراهيم تبو فمت اللي أمن جدا إبراهيم توني بو فمت أمن وجد أو وجدوا واقع قول أن جدا جد شو رامت هذا براك يزت اللي ربين سبحانه وتعالى آمن الرسول إرجمتشي نبي محمد أمنيتين جدا جدا بما أنزل إليه وأنا ستبو فم القرآن كان لقاكته والمؤمنون مؤمنون اللي كل آمن بالله هندر آمن نجران الله يتي وملائكتي ملائكتي اللي جر ملائكتي آمنان جتشو واقع قدتان جو كان ربين قدتان جتشو سنتان لغو أمساني جران جتشو أكاسي توبادو تولي Shayii galatooma inshaallah. Ustaas erga akkas ta'e iddoo kanarratti gaaffii xinnoon qaba. Rabbitti namantanii reesin. Garaagarummaan rabbitti amanuu fi Muhammadiin amanuu maaltu gidduu isaanii maaltu jira? Amma jechuun maaliin ibsitu isa kan rabbii? Erga jechuun akka kiristaanaatti nama kiristaanadha. Yesuusitti naman naannoo. Kiristaanatti neemin kiristaanadha tartiiban qabuti. Kiristaanummaa nan gaafatini. Kan kinatti illee neemin islaamummaa qofarra na gaafadhu malee. Akkuma keessanitti rabbitti amanuu jechuun immoo akka bireeyos. Amantiin rabbitti amanuu jechuun akka inni rabbiin ta'e dhugoomsuu jechuudha. Isheenis ikkoo kanuma sin gaafatte mamma Muhammaditti namanni taanaan. Qeesiidhaa dhiisati ati waan naan galle jira waan sin galle qofa gaafadhu qeesiidhaa dhiisi. Qeesiidhaa saniisii hubachiiftee jira. Kan ishee irratti gaaffii kan natti ta'etu jira. Anis jechuu kooti amma isheenii. Waan gaaffii sitti ta'e san of keessaa baasii gaafadhu rakkoon qabdu. Si'a fa'aattiin jettani Muhammaditti namanni taanaan jettani. Kun gaaffii nama baay'ee waan ta'eef sirriitti fannoo godhaa jechuudha. Maaliif asii godhanii amma ifa galcheemi rabbitti amanu Allahitti amanu rabbitti amanu wagguu jennu rabbiin waaqessuu jechuudha miti hiikni isaadha. Akka rabbiin dhugaa ta'e akka rabbiin tokkicha ta'e dhugoomsuu jechuudha. Waaqessuu jechuun maal jechuudha? Waaqessuu jechuun ammoo waaqessuu jechuun afaan arabiffaatiin ibaadaa jedhama. Imaana jedhama kun ammoo ibaadaa jedhama. Ibaadaa fi imaanni waan garagaraati. Jechuuni Ibaadaan wanni isin irratti ijaaramtu dhugaadha. Imaana irratti ijaaramti. Laakiin imaana jedhama ibaadaa jedhama. Garagara. Jechi garagara si galtee. Okay. Nu bira fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa keessatti faayid jechuu fi worshipping jechuun tokkodha isaa. Worshipping waaqeffachuudha. Okay, faayidii noo? Faayiliin beeku. Faayid. Faayivii? Eeyis noo? Eeywa. Amantiidha kan. Amantii wagguu jedhama akkam maal isaati? Amantii jechuun waan humna wanta waaqummaa waaqayyoo amanuu jechuudha. Jechuun amananii fudhachuu. Dhabbee ofiitti waaqummaa isaa. Dhugoomsuu jechuudha. Wanni kun dhugaadha jettee fudhachuu jechuudha.
Innati sila Beekaa jettu kanuma. wangeelatti amanaa jechuun immoo dubbichi kan waaqayyooti jedhaati fudhadhaa maminaa Akkas kanuma wanni siin jenne bar kanuma isuma kanaadha khalaas. Wanni nuti jechaa jirullee isuma kana. Amanuu jechuuni amma fakkeenya warshippii fi jechi warshippii jedhuu fi jechi amantii jedhu wal fudhata. Worshippii fi amantii. Amantiif worshippii moo worshippiin yaa saa amante waaqeffachuu jechuudha. Masmallaqnu waaqeffachuu galata waan. Waaqas waaqeffachuu. Waaqeffachuun kan ta'u nu biratti illee waaqeffachuun kan ta'u rabbii tokkichaaf. Garuu ammoo believe ka jedhamu sunii fi faith ka jettee dubbatte sunii wannaadha sun amanuudha. Waan tokko dhugaadha jettee fudhachuudha. Amma fakkeenyaaf dictionary afaan Ingiliffaatu subanteetti ilaaltee bar believe jechuun maal jechuudha yoo jettee waan tokko dhugaa jettee fudhachuudha. Kanuma garagara jechuun maan Ingiliffa keessattuu garagara Arabiffa keessatti illee imaan jedhama ibaadaa jedhama garaagarummaa qaba. Ayyee. Akkas garaagarummaan isaadha akkas. Nama Muhammadin maal jedhama ree? Itti amanama moo itti amanama? Ne Muhammad itti amanama, Abrahaam itti ni amanama, Muusaa itti ni amanama, Yesuus itti ni amanama, hundattuu amanama. Ma Yesuus itti illee amanna nuti, Yesuus itti ni amanna yookaan Iisaa itti ni amanna hogguu jennu. Rabbiin Quraana keessatti ergamaa kiyyatti amanaa jedha. Ergamaa ta'uu isaaniitti amanna. Waa hunda malaayikaatti amanna hogguu jennu malaayikaan akka maal ta'an amanna, malaayikaa akka ta'an itti amanna. Akka isaan jiran jechuudha. Ijaan waan hin argineef jecha waan Rabbiin nutti hime ni amanna ni dhugoomsina. Osoo waan nu bira jiru taate amantiin jedhama. Fakkeenyaaf ammaati jawwaalli mubaalli kiyya kun na bira jira. Awwal ani akka mubaala qabuniin amanaan jedhan jecha amantii jedhamu maaliif fayyadamama? Waan ijaan hin argin tokko waan sitti himametti fayyadamama sii galtee yookaan waan fuuldura dhufu yookaan waan asiin dura dabre. Nabiyyootatti ni amannaa hogguu jennu Nabi Muhammadin illee wal qabateetu jechuudha. Hunda isaaniitu qabatee akka jarri kun ergamanii dabalanii jiran ni amanna. Guyyaa qiyaamaatti illee ni amanna. Guyyaa boodaatti jechuudha. Ni amanna hogguu jennu guyyaan boodaa akka dhufu ni amannaa jechuudha. Sii galtee akkasiidha malee ni gawaaqessina jechuudha miti. Wanni hundi isaatu akkasuma. Rabbiin rabbummaa isaatti amanna. Nabiyyoota nabiyyummaa isaaniitti ergamummaa isaaniitti amanna. Malaayikaa ta'uu isaaniitti amanna. Akka isaan jiran ni amanna. Guyyaan qiyaamaa ta'uu isaatiitti amanna. Akkasi. Amantii isin Nabiyyuu Muhammadiif qabdanii fi amantii isin Iisaadhaa qabdan wal qixxeedha moo wal caala? Waliin caalu waan tokko waliin caalu. Nabiyyummaa isaanii keessatti ergamummaa isaanii keessatti tokkoma garaagarummaan qabu. Nabiyyoo Iisaa biyyuu miti. Nabiyyoota maqaan beeknee fi kan maqaa beeknuyyuu addaan hin baafnu kana keessatti. Laa nufarriqu bayna ahadin minhum jedha Rabbiin. Addaan hin baafnu jedhaati dubbadhaa nuun jedha. Tokko isaaniitu addaan hin baafnu. Kanaaf hubannaa maleedha moo maaliif ree harki caalaa musliimaa Iisaa yeroo isaan arrabsanii inni namaa inni maal ta'a inni akkasiidha jechuun salphisanii amma fakkeenyaafanii akkas jedhama. Garuu Iisaatiin maaliif gadi waamu yeroo baay'ee amantoonni musliimaa? Lakki gadi hin buufne bar hunda isaan wal qixxeessinee amanna jechuun bar nabiyyoonni kun hundi isaanii Iisaallee haa ta'u Nabi Muhammad haa ta'utii ergamoota Rabbiitii jennaan. Nabiyyoota jennaan. Nama jennaan. Sigaltee namoota filatamoodha jennaan. Namoota qajeeloodha jennaan. Namoota karaa dhugaadha barsiisaa turan jennaan. Sigaltee akkasii. Kan ija keessaniin argitan amma koomentii jalatti yeroo baay'ee yeroo isaan maqaa gadiitiin waaman fakkeenyaaf Nabiyyi Iisaa kan jedhu iyyuu hin jiru. Amma yeroo Muhammad jettanii assalaatu wassalaa waaramnaa jettanii Muhammad jettu. Iisaa garuu inni mugaadha inni rafaa inni maal ta'a jedhanii as jalatti yeroo arrabsan. Nabi Muhammad illee muganii hin rafanii hin nyaatanii. Mugan ilaama isaanii mugan jettu. Mugan jettee haasaa jirta isaan garuu isaan garuu. Kabaju maqaa guddinaa kana himuudhaaf jettee hima kun rakkoon qabdu baay'ee. Nabi Allah Iisaa alayhi salaam ni mugan ni dhugan. Maaliif kun?
Isin biratti sababni isaadha sababa macaafni keessan qeenxee godhee irraa haasa'uufi malee waan biraatiif miti. Yesuus akkana godhee Yesuus akkas godhee waan jedhuufi malee nuti yeroo baay'ee kan fayyadamnuuf Nabiyalla Ciisaan akkana jedhan jenna nuti. Yeroo fayyadamnu akkana jenna ofii keenya jidduu keenyatti Nabiyalla Ciisaan alayhi salaam akkana jedhan Nabiyalla Ibraahim akkana jedhan jennee akkana fayyadama. Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo amma samoo Ciisaa alayhi salaam jedha yeroo fayyadamu beektee. Nuun amma fakkeenyaaf macaafa keenyatu isin qajeelcha. Amma fakkeenyaaf ani Yesuus jedhee yoo waame ati ana duukaa baatee Isaa jechuu qabda kitaaba keessan too isin qajeelcha. Disipiliiniin amantii dhugaa wal qixxeessa taanaan nama fakkeenyaaf isituyyuu wal qixxeedha jedhe malee akka quraanaatti Isaa fi Muhammad illee wal qixxee natti hin fakkaatanii sababiin isaa Isaan hin fudhatame jedhama miti reekkoon quraanaatti jira hin duunee hin fudhatame jedha. Nabii Muhammadiin garuu hin du'ee awwaaluma keessa jira guyyaa firdiitti hin ka'a. So yeroo kana ilaallu wal qixxeedhaan jennu dhugaa mataa yoo furanne Isaan Muhammad irra akka caalu beekamaadha. Garuu isin atillee ammoo ati waan Nabi Muhammad alayhi salaam akka amantii kan keetti waan Nabi Muhammad dubbachuudhaaf mirga hin qabdu bitaalli irratti hin qabdu. Nu ta'an ammoo waan Nabiyalla Ciisaa alayhi salaam dubbachuudhaaf mirga qaba. Yeroo takka na dhageeffadhu. Macaafni kan kee waa'ee Nabi Muhammadin dubbata? Hin dubbatu. Hin dubbatu. Kanaafuu Nabi Muhammad irraa dubbachuudhaaf mirga hin qabdu jechuudha. طيب أنا مو مجامع القرآن كياتو وان نبي الله عيسى عليه السلام دبتا وان نبي الله إبراهيم دبتا وان نبي الله موسى عليه السلام دبتا جيتشو كان أفوت رفتيتين قرآن الرا كان قد جتة قرآن رفتيتين دبتشون دندس تك لما فاد أمو كاتجت نبي الله نبي محمدين دواني جرن يكون نبي الله عيسى عليه السلام دعيتين انجروتي أما تبودت رفاكجر نبي الله عيسى عليه السلام ندوا نبرت رفتين دوا kan hin duune hin jiru. Si galtee nu biratti akka nabiyyoota keenyaatti Ciisaa haa ta'u Nabi Muhammadiin haa ta'u nabiyyoota waggoo ergu Rabbiin hujii hojjetan itti himeetiin erga. Nabi Muhammad geessanii du'an. Ani geessee jiraa jedhanii uummatatti mani geessitee jirte jedhanii uummanni ragaa ba'anii fi Nabi Muhammad du'anii jiran. Ciisaa namoo alayhi salaam hujii isaadhaan raawwanne. Gaaf duraadhaa dhufe Yahuudonni ajjeesuudhaaf yaalan eegasanii Rabbi ol fudhate ni deebi'a. Hujii isaa gaafa raawwatee jedhe Rabbiin isaallee ni ajjeesaa jechuudha. Hojiin isaa guddaan ammoo ummata hojiin isaa guddaan ammoo yeroo takka hojiin isaa guddaan ammoo inni ummata Nabi Muhammad irraa ta'ee hordoftuu Nabi Muhammad ta'eetiin hordofaa Nabi Muhammad ta'ee Qur'aana Rabbiitiin bulee ittiin bulchee ummata kana hoogganee warra amanan hoogganee karaa Rabbiitti deebisee warra jallatan karaa Rabbiitti deebisee erga sanii ammoo gaafa hojii isaa raawwatee jedhe innillee ni du'a jechuudha. Siigaltee akkana barsiifni jiru Islaamummaa keessatti akkanatti hubanna. Gin harratti nabiyyiin Isaan Muhammadiin akka caalu jechuun akka quraana keessanitti Muhammadii inni fana duuba jedhee jedhu mitiire. Kanaafuu inni isa durayyuu ture. Muhammad durayyuu ture. Nabiyyi guddicha jedhamee amanama akka quraana keessanitti. Muhammadiin illee yoon beekuu dhaabadha. Kanaaf akkamitti iyyuu walqixxee iyyuu dhiistanii maaliif isa xiqqeessitu yeroo baay'ee. Kanaaf ol gorsadhaatii ergamaa yoo jedha amanaa. nuti xiqqeessinu yaa goobaz ati yoo hubachuu dadhabde malee nuti nabiyyi tokko illee xiqqeessinu nabiyyummaa isaanii keessa hundayyuu ni fudhanna garaagarummaan kan fakkeenyaaf amma nuti nabi Muhammadin fudhanne Yesuusin nabi Allah Ciisaa alayhi salaam hin arrabsinu Ibraahimin alayhi salaam hin arrabsinu Muusaa alayhi salaam hin arrabsinu gatii isaan tokkichummaa Rabbiitiif lallaban gatii isaan kafalan san hin xiqqeessinu even nabiyyoota kanneenii miti Daawitiin kan amma macaafa keessatti sagaagalummaa dalaguudhaan beekamu saniyyuu hin xiqqeessinu Salamooniin kaama macaafa keessatti isin waaqa tolfamaa waaqessee jettan saniyyuu nuti nabiyyi saniyyuu Rabbiin hin kafarre nabiyyiin sun hin jallannee jennee aman Rabbiin Quraana keessa nutti himee jira. Haaruuniin isa isin mirgoo waaqa tolfamaa tolchee uummata jalliseettan saniyyuu nabiyyi guddaadha nu biratti. Nabiyyoonni kun hundi isaaniidha nabiyyoota kabajamoodha nu biratti. Sigaltee nabiyyoota kabajamoodha nu biratti. Garuu nabiyyoonni kun nabiyyoota kabajamoodha ogguus hin jedhu sadarkaa isaanii wal qixa jechuudha miti. Muusaan Haaruun irra ni caala. Haaruun irra Muusaan ni caalaa jechuun Haaruuniif Muusaan nabiyyiidha Haaruun nabiyyi miti jechuudha sadarkaa isaaniiti. Abrahaamii fi Luut yoo wal bira qabde Abrahaamtu irra caala. Abrahaamii fi Abrahaamtu irra caala jechuun Luuxii nabiyyiidha miti akkanumaan callisee olii gad deemu jechuudha miti.
سيقلتي نبي الله محمد في نبي الله عيسى والبرا قبل نبي محمد ترجال نبي محمد ترجال جتون عيسى سري دامتي كراني برسي سري دامتي يجو دامتي برسي سكيسة دقيسة سكيسة كناف يسوع نبي الله عيسى قاف دبيت نوف وردفتو نبي محمد تا مرتي نبي محمد مرتسا تراني القرآن عيسى نرتبو إن مرتسا ماله ديمتي وان برادا في ديتين النفوس يجو سيقلتي كنافو هردفا نمو إسا هردفو الرنجال عيسى عليه السلام هردفا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تاجي جو قافلو هردفان إسا هردفا مرنجال هردفا تا Irra deebiin. هردفا نبي محمد تايتين نفاس إنجا جرا Isaatu Nabii Muhammadiin hordofa. إيه أكا سيقلتي كنوام Dudduuba deebi'ee moo? Ishii haa ta'u. Amma دويدا دي fakkeenyaaf بيو دامتي نبيون نكسمت دفني biyya lafaa kanarra yeroo ture amma isaanii karaa keessanis haa ta'u karaa wangeelaas cubbuu tokkollee akka hin hojjenne ragaan hin ba'amaaf. Nabiyyi Muhammad garuu cubbuu hedduu hojjeteera. Akkuma Daawit fa'aa jechaadha. Daawit sila inni hojjette Nabiyyi Isa Muhammad illee waan akka kanaa hojjetee hadiisa baay'ee irra jira. Inna akkamitti isaan kun Isaa wajjin isa uumaa waa tokko iyyuu hin dalagne wajjin tokko ta'uu danda'u. أيوة غافي بريدة عيسى عليه السلام وجبو هجتي جرا هجتين جرو كان جرو قرآن رت ندبت مني ما شاف الرا يوفر أنه ما شاف الرت جبو هدو هجتي جرا لكن ما شاف من دبرت إن تلما وان تاني في جت ما شاف غني هاريفنو أك قرآن تيوز ديبته أك قرآن فديسة تيوز ديبته عيسى كو فهمت نبيوني جبو هجت جرا بوساني ربين دبته فكني يوحنس شوب أنجرا يحيى جنان نتي جبو هجت جوني سادان دبته من جبو تكايو ربين ران دبن زكريا أنجرا زكرياس كسنجتنين cubbuu takka yoo hojjenne hojjechuu isaadhaan dubbatamne quraana keessatti dabalataan zulkifli jira ayyuub jira nabiyyoota hedduutu jira nabiyyoonni cubbuu hojjetan hin hojjenne jechuun ka dubbatame siigaltee siigalaa miti isaa haaruun jira haaruun yoo fudhatte quraana keessatti dubbatamee jira cubbuu hojjete hin hojjenneen jenne rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jechuun nabiyalla Iisaan alayhi salaam cubbuu hojjeteen jiru cubbuu hojjetaa jechuun kun waan guddaadha miti nu biratti nabiyyoonni dogongora xixiqqoo turraa argaa malee cubbuu hojjetan namni cubbuu hojjetu hin jiru nabiyyoota keessa nabi Muhammad illee yoo deebite nabi Muhammad takka cubbuu jechuun maal jechuudha seera cabsuu jechuudha seera takka cabsanii hin beekan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam seera itti kenname cabsanii hin beekan Daawit illee seera itti kenname cabsee hin beeku kijibaan macaafa keessatti namoonni irratti barreessanii akka inni sagaagalummaa dalage dubbatan malee takka seera hin cabsine siigaltee Salamoon illee seera hin cabsine nabiyyoonni kunni hundi isaanii seera cabsanii hin beekan garuu dogongoraan osoma wanna jechuu jira nama wayiidhaa waan tokkotti yaada wayiidhaa burqisuu danda'an dogongora sanamo rabbiin irratti hin tursiisu cubbuu jedhamee nabiyyoota biratti kan dubbatamu isa kanaadha malee cubbuu jechuun seera cabsuu isaati jettu saniidhaan fakkeenya mee misaala si haa kaa'u nabiyyoota yaa rabbi cubbuu keenyaaf araaram jedhan keessa tokko Nuuhiidha alayhi salaam suuraa 10 keessatti rabbiin dubbatee jira Nuuh yaa rabbi cubbuu keenyaaf araaramii jedhee kadhate maaliif cubbuu keenyaaf araaramii jedhe sababni isaa maali beektee gaafa bishaan dhufeetiin ummata fudhatu sani yaa rabbi ilma kiyya nagaanaa baasii jedhee kadhate isuma kana dogongoruma xiqqaa kana laal mucaa kiyya yaa rabbi nagaanaa baasii jedhee kadhateenna rabbiin isa komate isuma kanatu akka cubbuutti isatti ilaalame kun amma cubbuudhaami seera cabsuudhaami inni kun yaa rabbi mucaa kiyya garaa isa nyaatee jennaan yaa rabbi mucaa kiyya kana ilma kiyya nagaanaa baasii bishaan kana nyaachisiin jedhee jennaan rabbiin akka cubbuutti isatti herreege yaa rabbi naaf araaran jedhee kadhate Abrahaamin fudhadhu Ibrahim alayhi salaam gaafa waaqa tolfamaa jaraadhaa sanii na dhukkubaa jedheeti nafe jarri kootuutiin wajjin bahi jennaan na dhukkubaa jedheeti nafe suuraa 37 faarratti rabbiin dubbateetiin jira faqaal inni saqiim jedha ani dhukkubsataadha jedhee hafe silaa gaafsana dhukkubsataadha jechuun inni kan itti baanu keessa kiyya waan isin dalaydan hin jaaladhu jechuu isaati malee qaaman dhukkubsadha jechuudhaa miti laakiin kan dhubatu dogongora jedhame itti ilaalan siigaltee Daawit alayhi salaam wanni irratti Daawit illee wanni irratti komatame waan biraatu jira Salamoon illee alayhi salaam akkas nabiyalla Suleymaan alayhi salaam akka cubbuutti wanni ilaale waan tokkotu jira wanni sunis maali faradoo hedduutu isaaf yaa'ituun dhufe moonaa isaati galee jennaan faradoo babbareeda kana argee fardeen babbareeda kana argeeti daqiiqaa muraasaaf yookaan yeroo muraasaaf waan rabbiidha dubbachuu dagate akka macaafni dubbatu waaqa tolfamaa waaqesseetii miti waan rabbiidha dubbachuu dagatee jennaan faradoon tun rabbi zikrii rabbii kiyyaarra waan rabbii kiyyaa dubbachuudhaan shaagalte jedhee ni fixe gaafsan ni ajjeese guutuu isiidha jechuudha
laal yeroo muraasa daqiiqaa muraasa waan rabbii dagachuu isaa duniyaan kun dasise jechuu isaa santu akka cubbuutti ilaalame malee wanni kun amma nu biratti cubbuudhaa miti. Laakiin nabiyyoota biratti akka cubbuutti waan ilaalame isa kan. Sababa kanaaf jecha rabbi isaadha. Nabi Muhammad illee fudhatte gaafa lola Tabuuk ummata munaafiqtoota warra hayyama isaan gaafateef hayyama godhan. Maaliif hayyama gooteef jedhee rabbiin isa komate. Nabi Muhammadin alayhi salaam komate. Akka cubbuutti waan ilaalamu nabiyyoota biratti dogongora xixiqqoo akkanaati malee nabiyyoonni cubbuun hojjetan. Cubbuu hojjetanii illee beekan. Seena Nabi Muhammad keessatti Nabi Muhammad seera akkanaadha cabsan jettee seera tokko kan Nabi Muhammad alayhi salaam cabsan fiduu hin dandeessu. Abrahaam illee ka seera cabse fiduu hin dandeessu. Muusaa illee ka seera cabse fiduu hin dandeessu. Nabiyyoonni kun hundi isaanii ka seera cabsan fiduu hin dandeessu jechuudha. Si galtee akka kanatti hubadhu siin jechuudhaaf. Naa galteetti garuu shamma intina ammoo maa'inni fakkeenyaaf nuti ammoo hordoftoota amantii kiristaanaa Yesuusiin hordofna isin Quraan akka itti Quraanni isin ajajetti hordoftu akkasuma warra Ortodoksiis intinaa qabu garuu haa ta'u malee amma isin Pheenxee fi Musliima gidduu garaagarummaa akkasuma kan Ortodoksii gidduu garaagarummaan hin jiraata. Innis maa'inni amantoonni keessan amantoota keessan irratti siirii yookaan xonqolaa hojjetu kitaabuma sanarraa. Amma fakkeenya macaafa qulqulluurra garuu wanni sun hin jiru. Karaa kiristaanaa karaa Pheenxee amma walirratti waa hojjechuunis hojjechiifachuunis hin jiru. Karaa Ortodoksii illee darbee darbee hin argama. Wanta isaan hojjetan wanti tokko tokko. Inni kun immoo akkamitti quraanni kana keessaa fidaniiti moo quraana biraatu jira moo maaludha isaan itti qaraanii hojiin ala ol godhan. Ishee kana tasumaan naa ibsaati gallatoomaa gaaffii qofiteera. Wallahi gaafiin kan kee bareedaadha. Hedduu dasna jedhe gaafiin kan kee inni kun ka xumuraa kun keessattuu. Namoota maqaa Islaamaa dhahataniitiin xonqolaa hojjetan namoota maqaa Ortodoksii hojjetanii xonqolaa hojjetan dabalatan Pheenxee illee haa ta'u maalillee haa ta'u tiisanii kama fedhe yoo haa ta'u xonqolaa hojjechuu yookaan kama fedhe yoo haa ta'u siin jechuu jira dhiisii ofirraa jiraa fi hin jiru sani osoo hin taane kama fedhe yoo haa ta'uti Islaamummaan ilaalcha akkamii fi qabdii kan jedhudha. Nama sihirii hojjetu yookaan digimtii hojjetu isa kana xonqolaa sihirii sabsibee sinigaltee yookaan digimtii waan jedhamu kana nama hojjetu Islaamummaan akkam ilaalti kan jedhu Qur'aana keessatti suuraa lammaffaa irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ifa galchee dubbateetiin jira. Ayata 96 jechuutti yaada. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان كفر ريتي شيطانوني كفرانيتي فالفلا يوكان دقمتي نما برسيساني جدا. دقمتي برچون دقمتي وجچون كفري دا. إسلام ما كيسا على نما باس. إسلام من على نما قول. دقمتي وجچون يوكان سحر وجچون يوكان سبسيبه وجچون وانتوتا شيطان أول قبض وكان وجچوني سحري دا سحري جداما إني كون كفري دا إسلام ما كيسا على نما باسا يجو نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام كجان إياكم والموبقات السبع جدا وانتوتا نما اتقوا الموبقات السبع وانتوتا نما بليسا كي بد جهنم نما بوسا إشي تربة إيقاد أجلا سنكيسا تقف ربتي وامكو ربتي وامكاني قبرون لما فادامو السحر جدا فالفلا دلقوا يقان دقيمتي وججو لا جدا إنو ما دي سبراكي ست نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما جانيت دبتان نمني نما راغا وجتو نما راغا دبتو نما شيطان وجين هاسو نما جني وجين هاسو تدك إيه من أتى كاهنا جدا نما جني وجين هاسو تنمني دك إيه فصدقوا فيما يقول وان إني جدو سن رقو أمس رقو هذا جدي فرد وججو متبك رقو هذا جدي نما فرتيو نمني فرتيو فقد كفر بما أنزل على محمد وان محمد الرتب فمتي كفر جرا قرآن التأمنين جرو نمني سني جدا أكان جتشو مال جتشو نما وان تكو شيء جندي وجن دبتير غسين دفين بتيمو راغا كان جرا مسن إسابير دكين نمني رقو هذا جدي رافورة وان نجري سن رقو أمسيو قرآن التكفر جرا جدا حديث براك ستنو ما نبي محمد عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربة بسيف جان نما فلفل دلقو نما دقمتي وجتو نما تونقاي نما كسيدا سني ركوتاتي أجيسا جدًا مالف جنة نينا مون أكجي سنين لفر ربدو قبني كنجر أكو متعافى كيس جرو جتشو متعافى كيس اللي وني كنجراتي ولي قالت إلال إسلام من قبضو سكان دقمتي وجتشون سبسيبه وجتشون فأما سمو تونقلا وجتشوني تونقلا وجتشون شركي ربي التوامكون كفري ربي إسلام ما كيسانا بول أن يكون
Islaamummaa keessaa bahuun. Ammoo namoonni garagaraadhaa sheekii fakkaateetiin kan yookaan nama sheekaa fakkaatee namni xonqolaa hojjetu jira jira. Qeesiidha qeesiin jira jira. Xayyeeb waaqeffataan jira jira. Hundi isaatu nu biratti walqixa. Kunilleen kaafira, kunilleen kaafira, kunilleen kaafira. Hundi isaatu kaafiruma. Namni xonqolaa hojjetu hundi isaatu kaafiruma hundi isaatu islaamummaan ala jira. Maqaa islaamummaadhaatu malee. Akkamitti Qur'aanaan waa hojjetaa ka jedhu laa Qur'aanaan hin hojjetanii yaa gobajii koo gamme. Qur'aanaan hin hojjetanii bara akkaataa jarri itti hojjetan sitti himu namni xonqolaa hojjetu suni dirqama jinniin sun isaaf ergamuudhaaf Qur'aana san xiqqeessu dirqama isaarraa. Qur'aana kana akka amma nuti qaraanu kana akka inni qajeela jiru kana osoo hin taane duubarraa soofan yookaan gubbaa jalarraa ol kaasanii ol galabbatanii barreessan. Qur'aanatti kafaran malee sheexaaniin ergamtuuf nama tokkoofillee. Sheexaan ergamuudhaaf Qur'aana akka jiru kanatti miti kan isaan jedhan. Qur'aanatti kafaruu qaba namtichi sun. Mana fincaanii umrii isaadhaa qulqulleeffachuu hin qabu. Yeshi. Abeet, hello. Sagalee ustaazaan jiru na biraa badee Badi sagaleen isaanii badeera. ustaaz yoo jiraattan konnekshinii isaatu baase. Okay. Walumaa galatti namni waa raagu namni falfala hojjetu namni xonqaa hojjetu amantaa islaamaa keessatti jibbamaadha. Suni kaafiraa jechuudha. Islaama bakka hin bu'u. Walumaa galatti ustaaziin si deebisanii jiranii gamme. Akkasi. Ayyee. Bakka galatooma. Nagaatti oola. Abshira. Sun islaama bakka hin bu'u maqaa islaamaa himate malee jechuu barbaadini. Seenaa.